fardiko luga manyate garmame dale luga manyate garmame irano lu boru bagana bada kafalami walidame walwame kafamo walwame irano lu boru bagana bada kafalami walidame walwame kafamo walwame silo lambe kubakano langesini lubu busana jebu lami keranesi Lukura pumatune jirmadula miketi Yabururu namate bisuma tabdiketi Aha alega gafa falma alamni gafa rakina Baru madarbu fentu mali wala darbina Sirna naftanya jaru borobu mabatesuna Esuma yuzingesu lami hidu fajesu Tulam di farda sore bajie bokar sise Wangor mengo dulanda gata dule luchise Mirga babi yumba ansaya dote basne Isha kingal mangenya tuku madan jabane Aha Hida mana godadi dunu jigo wadi Aha Kapso ke robini suni da yuma budadi Kamila chablu muda ijole tababe lupu kayo jijire ergam tu masi base iram bate mitire aha amba jali chalago arma mura anole aha sabora motu kuke gawa tu sikole sirna naftanya dalde dugu gasani yadu aha sabde sente jigumi koda dugola sentu Meka tu biya pe, meka tu biyo te Enough to go man saba, guyande bituge Barria kadu pera, gadam solistatu O anche borga vida, lupina karantatu Aha, amrate banyan Akka fuuni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin akkuma beekamutti torbee darbee waggoota darbe keessa akkuma beekamu 2020 keessa sagantaalee garaagaraatiif qophiilee garaagaraatiif teessuma dhiyaachaa turuun kennan ni yaadatu. Haa ta'u amma sagantaa keenya bifa haaraatiin qabannee maal ta'e jettanii nu gaafachuun keessanis ni yaadan. Haa ta'u yeroo ammaa kana uummanni Oromoo immoo haala miidhagaa fi akkasuma qabiyyee biyyaa fi keessaa qeerroo fi qarree hirmaachisee haaluma beekamuun karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii qilleensa irratti deebi'uun isaa guyyaa hadhaatirraa eegalee sagalee qulqullooftu yookiin akkasuma waan dhugaa ta'ee fi odeeffannoo dhugaa ta'e kan biyya keessa biyya alaa kan isiniin kennu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa hadhaa wajjin akkuma beekamu gaazexeessaan keenya akkuma Oromiyaa irraa yeroo ammaa kana qindeeffatee yaada murteessaa fi akkasuma haalli Oromiyaa keessa jiru maali kan jedhu wajjin marii keenya guyyaa hadhaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irratti wajjin goonu keessaan yeroo ammaa kana biyyarraa yaada dhugaa ta'ee fi akkasuma qabsoo yeroo ammaa kana biyyattii keessatti deemaa jiru kan qaamaan keessa jiru sun wajjin turtii gaarii jenna. Mee hadhaa marii keenya karaa istiidiyoo Oromiyaatiin akkuma beekamutti yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti argamta. Haalli Oromiyaa keessa jiru fi qabiyyee Oromiyaa kan waliin mari'annu ta'a. Mee qabiyyee Oromiyaa yeroo ammaa kana biyyattii san keessatti taatee ta'amaa jiruu fi akkasuma immoo hawaasni keenya maalirra jiraa fi akkasuma torbeen kana keessatti nuti kara qilleensa irratti dhabamnus mee uummanni keenya maal keessa ture maaltu ta'amaa ture taatee torbee kana keessa ta'ames kan kaafnu ta'a jechuudha. Ararsoo mee akkasuma kan waanii hawaasa keenyaanis wal barii hawaasni keenyas yeroo ammaa kana tarii sagalee Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii kallattii hedduun dhaggeeffachaa turuun isaanii ni yaadanna. Amma immoo sagalee uummata Oromoo ta'uu fi biyya keessaatis biyya amma jiraachuu fi du'uun dirqii ta'e kana keessatti yookiin immoo tuyyuu du'ee hin du'amoo hin gala jedhamee yaaddoo ta'e kana keessa dhaabbattee yeroo ammaa kana odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiif kennaa jirta, hojjechaatis jirta. Mee kanarraa waan muraasa karaa istiidiyoo keenya Oromiyaatti si dabarsina. Soojin turtii gaarii. Iyyan akkamna gaafa yaada hordoftoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii jecha oduulee biyya keessaa kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu gidduu kana Oromiyaa keessatti taatee baay'eetu jira, miidhaa hedduutu jira, ajjeechaa baay'eetu jira. Keessattuu torbee kana keessatti ajjeechaan haala bifa adda ta'een Oromiyaa keessatti deemaa kan jirudha. Akkasuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Naqamtee keessatti guyyaa muddee gaafa 30
ummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan waraanni mootummaadhaan ummata nagaa kan bahee waaqa isaa kadhachaa jiru irratti dhukaasa banuudhaanis nama 3 ajjeesuu fi nama hedduu madeessanii gara hospitaalaa seenuu isaanii maddeen keenya jira nuuf himanii jirani. Kana malees godinuma uummata duree qabannee kan isin dhiyaanne kana keessatti ammoo keessaanuu yeroo ammaa kana guyyaadhaa kana taateen Oromiyaa keessa jiru hoo maalidha jennee kan isin dhiyeessinu ta'a. Sagantaan keenya mee ammaa kana istiidiyoo Oromiyaa irraa yeroo ammaa kana kan isin dabarsinu. Araasoo wajjinis mee sagantaa itti kafufutaa osoo wajjin turtii gaarii. Akkasuma godinuma kana keessatti jechuun Gullisottis waraanni kun sakatta'iinsaaf deemu sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiif deemu uummata nagaa qotee bulaa maasii ofii hojjetaa jiru irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu nama 3 akka galaafatanii fi mootummaan bilisiginnaadhaa kun Wallagga Lixaa keessatti qubsiise magaalaa Najjoo keessatti uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan achittis nama 10 madeessanii 3 ajjeesanii jiranii. Gara Harargeetti yoo dhufnu Harargee Lixaa Harargee Bahaa magaalaa Harar keessattis ganda Duwwaa 8 keessattis guyyaa kaleessa waraanni mootummaadhaa kun dargaggoo Kadiiroo Yoones kan jedhamu ajjeesanii jiranii. Ajjechaan kun guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa keessatti lakkaa'amee kan dhumu miti. Guyyuma tokko keessattuu gara lubbuu nama 20tu galaafatamee waraana mootummaa bilisiginnaa kanaani guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tanaa kana hidhaa fi ajjechaan akka malee hammaattee jirti. Uummanni Oromoodhaa kan ammoo callisee taa'uu osoo hin taane irree isaa jabeeffatee ilaalcha qoqqoodinsa siyaasaa keessaa bahuu fi burjaajii siyaasaa keessaa bahanii tokkummaan kaanii falmachuu qaban uummanni Oromoo taa'ee ilaaluu osoo hin taane yeroo ammaan tanaa kana ajjechaa fi hidhaan akka malee maqaa taappellaa WBO laxxafuutiin uummata Oromoo irratti deemaa jirtu gar malee hammaattee jirti. Kun ammoo guutummaa Oromiyaa keessatti kan raawwatamaa jiru iddoo tokko lamaa miti. Kanaaf uummanni Oromoodhaa qabsoodhaaf lafaa kaa'uudha qaba. Yeroo ammaan tanaa kana mootummaan abbaa irree kana qofa osoo hin taane saamicha garaagaraa uummata irratti raawwataa akka jirus. Mee asumaanii araarsoo taliitii haalli Oromiyaa keessa jiru kan torbee darbee kan maanii yoo kaafne haalli yeroo ammaa kana keessaan Oromiyaan keessa jirtu maal fakkaatti? Oromiyaa yeroo ammaa kana maal keessa jirti? Keessaan guyyaa addaatti fi taateen guyyaa addaatti fi akkasuma guyyaa kaleessa kan Oromiyaa keessa jiru mee maaltu jira dhaggeeffattoota keenyaan hin gahe? Eeyyan taateen jirtu waan baay'eedha. Oromiyaa keessatti iddoo kana torbee kana keessattuu haalli jiru kan durii caalaa hammaatee jira. Yeroo ammaan tanaa kana saamicha garaagaraa raawwachuufis uummata irratti dhiibbaa taasisuun ni jira. Gama biraatiin ammoo kufaatii diinagdee kan mootummaan bilisiginnaa kun fedhii fi ilaalcha murna naftanyaadhaa gammachiisuudhaaf jedhee uummata irratti fe'ee jiru kana dandamachuudhaaf jedhee saamicha garaagaraa hojjetaa mootummaa irrattis guutummaa biyyattii irratti mindaa keessan parsantaa 50 muraa yoo muruu baattan mindaan keessan hin bahu jechuudhaan hojjetaan guutummaa biyyattii irratti walokkoraa fi walfalmii jabduu keessa jira. Kana malees akkuma kaasaa turre ajjechaan iddoo garaagaraatti lakkaa'amee kadhumuu miti. Guyyaa tokko keessatti nama 20tu ajjeefamaadha. Iddoo hundatti har'a godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuuti irratti dargaggoo Lalisaa Tashoomaa jiru jedhamu barataa kutaa 11ffaa kan ta'e ajjeesanii jiran kun guyyaa taatee guyyaa har'aati. Ajjechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan lakkaa'amee dhumuu miti. Namoota baay'eedha. Guyyaa guyyaan godinoota adda addaa irratti aanota irratti namni kan ajjeefamne oolaan jiru. Iddoo baay'eetti namni kan ajjeefamaa yeroo akka maddeen keenya nuuf eeranitti. Yeroo ammaan tanaa kana mootummaan bilisiginnaa rakkoo fi uummata irratti fidde dandamachuuf jedhee uummata irratti waan baay'ee fe'aa jira. Rakkoo baay'ee uummata irraan gahaa jira. Keessattuu yeroo ammaan tanaa kana walhokkorri jabaan karaa hojjetaa mootummaatiinis guutummaa biyyattii irratti mindaa keessan murtan malee parsantaa 50 murtan malee isiniif gadi lakkifamu jechuudhaan maqaa itti moggaasanii hojjetaa dararaa jiru. Osoo tariitii waan kanarratti hawaasni keenya waan baruu qabu keessaanii odeeffannoon kun yeroo ammaa kana hojjettoota mootummaa yookiin akkuma beekamu xiqqaarraa hanga barsiisarraa hanga warra kaabinee ganda isaatti keessaanuu akka mindaarraa muraa jiru dhageenyeettis jira. Yaa ta'u miidiyaa karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitiin kana duratti maxxansinee turuu kennan ni yaadatama. Mee yaa ta'u keessaanuu haalli amma deemamaa jiru kuni biyyattiin sun gara bitti deemaa jirti jetta akkaati ilaalaa jirtuu fi akkaati biyya keessattis hubachaa jirtu keessaa fi ajjechaa fi yeroo ammaa kana hidhaan uummata Oromoo irraan dhaabbannee keessaanuu maqaa Oromummaa sabboonummaa balleessuuf jedhuun qeerroo adamsaa jiraachuun isaanis ni dhagama. Mee qeerroo adamsuu kanarratti keessaanii uummata Oromootiin hoo maal jetta? Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo maalirra jira? Haalli qeerroon biyya keessaa hoo simmee maalirra jirtu waan kanarraa hoo?
Eeyyeen gaafii gaarii na gaafatte. Kanarratti ammaan tana uummanni Oromoodhaa wanti inni gochuu qabu waan baay'eetu jira. Keessattuu uummanni Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana burjaajii siyaasa karaa mootummaa abbaa irreetiin irra dhuftee fi burjaajii karaa walqoodinsa hayyoota Oromootii fi qabsaa'ota Oromootiin irra gahaa turte keessaa bahee qabsoo isaa waloodhaan qabsaa'uudha qaba. Inni kun maali? Keessattuu burjaajiin yeroo ammaan tanaas kanas uummanni Oromoo rakkoo fi gidiraa guyyaa guyyaan irratti raawwatamaa jirtuu fi saamicha irratti gaggeeffamaa jiruu fi qabeenya ofirraa buqqaafamee gudaanaa jiru kana osoo argu sakaalaa isa sakaaltee qabsoo irraa isa teessisaa jirtu kun sakaalaa karaa shira mootummaa abbaa irree qofaan uummata Oromoo irra geesse osoo hin taane sakaalaa karaa keessoo keenyatiinis nurra geessedha. Kanammoo uummanni Oromoodha rakkoo jirtuuf jilbifatee taa'uu osoo hin taane isa sana furee gara qabsootti seenuudha qaba. Keessattuu walqoodinsa karaa ilaalcha qabsootiin dhufeetu jira uummata Oromoo biratti. Kun bu'uura uummata Oromoo biratti. Mujawwiin kanaan Oromoodhaatiif wayyaanee kuffisiisan uummanni Oromoo gareen takka sana barattee sanarraa muuxannaa horattee sana hordofaa turte. Hayyoonni Oromoodhaa kan biyya keessa jiran mootummaan abbaa irreedhaa xiqqaa fi guddaadhas kan beekamee fi kan hin beekaminis hidhaa turuun ni beekama. Haa ta'u immoo garuu kanneen hafan muuxannuma sana qabatanii ilaalcha uummata Oromoodhaa tooftaa shira ittiin kuffisuu danda'an haala yeroo irratti hundaa'anii bocanii gabbaasanii uummataaf akeekanii uummanni kanarra dhaabbatee qabsaa'uu danda'uudha qaba. Inni ammaan tana immoo uummanni Oromoo ittiin sakaalamee jiru maali? Tooftaa qabsoo kaleessa ittiin deemaa ture sun jijjiiramuudha qaba. Hayyoonni Oromoo kana immoo jijjiiruudhaaf walii kanarratti xiyyeeffatee guyyaa guyyaadhaan ifii tokkoomee uummata Oromoodhaa ilaalcha gara tokkotti fidee qabsootti hiriirsuu danda'uudha qaban. Keessattuu maali? Murni tokko qabsoon hidhanne karaa nagaa kun nun deemsisu jechuudhaan gara qabsoo hidhannootitti ilaalcha deebisanii jiran. Inni kunis qabsoo uummata Oromooti. Inni tokko immoo maal ta'eera? Fincila diddaa gabrummaa kan harka duwwaadha. Fincila harka duwwaa jechuudha. Isa sanirratti xiyyeeffatee muuxannoo sanarraa horateeti sanachi dhaggeeffataa jira. Sanaafis nama as bahee kallattii isaa qabsoon harka duwwaa itti deemtu sun isaaf akeekuu fi muuxannoo horachiisu karaa biyya keessatti irratti jalarraa kaasee hanga sadarkaa guutummaa Oromiyaatitti hundeeffamaa akka kanaan dura hundeeffamaa dhufetti hundeeffamee hin jiru. Otuu kun hin godhamin maaltu godhama? Akkas ta'a. Karaa dhufaa daandii akkas godha akkas ta'an qoftiin balaaf saaxilti malee fincila sana qabsoo sana galmaan gahuu hin dandeessu. Kanaaf uummata Oromoo amma maal godhamuu qaba? Hayyoonni Oromoo karaa kamiinuu jaarmiyaa siyaasaattis ta'e karaa hayyootaatiinis ta'e dhuunfaadhaanis ta'e uummanni Oromoodhaan tooftaa qabsoo isaa jijjiiree karaa kamiin akka deemee rakkoo fi gidiraa tana keessaa boo'icha bara baraa kana keessaa bahuu danda'u. Ilaalcha tokkoon yaada tokkoon waloodhaan gadi bahee uummataaf akeekamuu qaba. Kun ta'uu baannaan uummanni Oromoodhaa boo'icha bara baraa ammas itti fufa. Anaatu san caala kanaatu san caala jennee karaan anjee kanaan deemamuudha qaba. Kun maaliif hin taaneedhaaf wal nyaachuu fi wal hookkaruu dhiifnee kallattii uummata Oromootiif furmaata waaraa fiduu dandeessu irratti xiyyeeffannee gabbaanee uummataaf akeekuu danda'uudha qaba hayyoonni Oromootis. Qabsoon tooftan siyaasan daldalli karaa ittiin maamiltoonni kan kee fedhii fi yaada maamiltoota kan kee tira dhaabbatee deemta. Siyaasa jechuunis daldala kallattii yeroo saniif itti si deemsuuf turratti xiyyeeffattee ogummaa itti gadi baasuu qabda. Ogummaa siyaasaa. Maal jechuudha kun? Kallattiin kaleessa ittiin deemaa turre yoo nu hin milkeessitu taate kallattii biraa qabannee deemuu danda'u qabna uummanni Oromoodha. Inni mootummaan abbaa irree durii qabee hanga irraatti uummata Oromoo afaan qawweetiin gabroomsaa ture. Arras ammas afaanuma qawweetiin uummata Oromoo gabroomsaa jira. Maal taatu? Kanaan keessaanuu pirezidaantiin duraanii yookiin Shimallis Abdiisaa akkuma beekamutti guutuu biyyattiitiin guyyaa dheengaddaa akka dubbatetti hayyoota Oromootii fi akkasuma qotee buloota hayyuu yookiin adda duree ta'an komachuun isaa dhagahamee ture. Mee komachuu yookiin Shimallis Abdiisaa kanaan ati maal jetta? Akka qeerroo Oromiyaatti keessaan afaan mi'eeffatanii dammaa fakkaatanii amma uummata Oromootti gadi dhufaa jiraachuun isaanis ni argama.
OPDO'n hoggaa 27 guutuu uummata keenya dararaa turtee ajjeesaa turtee gaafa tiim lama jechuudhaan afaan mi'eeffattee as baatee uummata Oromooti irraa hoggaa 3 guutuu uummanni Oromoo kan qabsaa'aa turee fi aangoo biyyattii sanii sobaan kan goolabamee keessi isaa akka haqilee dhundhumatti nama nyaatu yookiin yeroo ammaa kana dhundhuma qileetti uummata Oromoo gatuuf deemaa jiru Abiyyi Ahmad afaan bareechifatee yaa saba jechuudhaan afaan dammaa dibatee Lammaa Magarsaas Itoophiyaa jechuun maal jechuudhaan gaaffii uummata Oromootti kaasee nuti gooftaan keenya uummata keenya jechuudhaan afaan mimmi'eeffachaa turuun isaanii ni yaadata. Kanuma walqabatee Shimallis Abdiisaas guyyaa dheengaddaa akka dubbatetti nuti uummanni Oromoo yookiin hayyoonni Oromootii fi akkasuma hayyoodhaan qotee buloonni gurguddoon maaliif dhimma siyaasaa kana keessanuu karaa diinagdeetti seenamee diinagdee karaa maaliif furuu dadhabdanii yookiin uummanni keenya hayyoonni keenya maaliif furuu dadhabdan jechuudhaan komadhee jechaa oolee guyyaa dheengaddaa. Mee kanarratti qeerroo akka qeerroo biyya keessatti ati hoo maal jetta? Qeerroon biyya keessaa hoo maal jechaa jiranii? Mee akka odeeffannoo qofaan kana qabdutti. Eeyyan sirriidha kun jechuun isaanii jirti dhugaadha jee jira. Innummaan kun maal jechuun isaatu kanasa biyya tanaa furuu danda'an. Kanuma isumaanuma kanaawu akka isaan bakka tanatti as baanii dubbataniifu isaaniif riqicha ta'ee sadarkaa tanaan isa gahee hidhanii isa kana jeesanii maaliif jalliftee waa'ee misoomaa guddina misoomaa kun tuffii hanga kunan akkasitti ilaala. Kana jechuun maali? Iskoortaa siyaasa dhuuf kana qopheeffatanii turan isaan kallattii lama qabatan. Kallattii kanaan yoo nu deemsisuu baate kallattii kanaan immoo siyaasa keenya ka deemuu dadhabame kana lubbuu itti horreetin onnee uummataa keessatti deebina kan jedhuuf kana qofaa miti kan isaan gabbaasuudhaaf deeman shirri isaan ittiin uummata burjaajessuuf deeman waan baay'eetu jira. Kana uummanni Oromootis shira ta'uu isaa beekee tuffiidhaaf asiin gaafansi waraana obboleessa kan ka'e iddoo tokkotti ajjeesa osoo namni immoo har'a akkamittiin bahee gala. Yeroo miidiyaa hawaasa irratti ol bahee waa ilaalee laayik sheer godheetiin jira wayna qabaniidhaaf namni iddoo bahee daandii gubbaa hin deemne deemuu dhiisee taa'aa jiruutu gabbayeen immoo waa'ee misoomaa haasa'uun kaan asiin ajjeesa kaan asiin hidhaadha kaan mana hidhaatti gadi baasee ajjeesadha. Isaan amma kana dubbachummaan mataan isaatu tuffii uummata Oromootti qabu. Kan akkasitti ilaallu nuti kana waa'een isaanii nuuf haaraa miti. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Iskoortaa siyaasa dhuufee warra afaan daa'ima dibatee gad ba'uudhaa deemu baay'eetu jira. Kun immoo shirri kallattiin isaan qabatanii deeman sun Taayyee Dandaafaa fi Abiyyi Ahmad yookaan abbaan Noobeelii nageenya amma gaanfa Afrikaa diigee kanaatiin kana dhadhaa fi daa'ima isinni dibatee deemu uummanni Oromoo isaaf haaraa miti. Haasabaa jee gabbee waan fedhe haasaa ture nuti ilmaan abbaa gadaati falaasama gadaa yeroo muraasa booda addunyaa arguuf jirta miti gaafa jalqabaati. Akka jiru uummanni Oromoodhaatis beekaati kaa guddaan beeka iddoo hundattuu. Kanaaf uummanni Oromoodha naftanyaa arrabsuun isaanitis ni dhufti. Guyyaa adii guyyaa saafaa dhufuudhaaf teessi. Inni naftanyaa isaan arrabsaniifis maaliif akka ta'e uummanni Oromoo beekuu danda'uudha qaba. Wanti isaan arrabsaniifis kanaan fakkeessanii muuda dibanii uummata Oromoo onneetti deebuu barbaadan. Warri isaan onnee uummatatti nu deebisan jedhanii qopheeffatanis gabbaa akka nama ol dhabee fakkeessanii iskoortaa siyaasa dhuufee kan isaan qabatanii taa'aa jiran jechuudha. Kunis gabba'uudhaaf deema. Fakkeenya Lammaa Magarsaa fudhu ni jira milkeessaa miidhagaafaan nama hedduu jira kan asii lakkaa'e tiim Lammaa warri jedhamu guutumatti iskoortaa siyaasa dhuufeetti iddoo hundumarraa gubbarraa hanga jalatti bu'anii jiran. Isaan sun ammaan tan isaan san deebisuufis kallattiin mijataa jirti karaa saniinis. Kanaanis gowwoomuu osoo hin taane uummanni Oromoodha kaleessa maal keessa turree fi maal tiim Lammummaa sanuu akkamitti finneen nu harkaa buusanii gara finxaaleeyyii naftanyaa leellisuu fi fedhii isaanii guutuudhaatiin biyyattii diiganii gara wal waraansa naannootii fi gara daangaa kabiraatitti biyyattitti illee ce'anii yeroo ammaan tana kana kufaatii biyyarraan ganii ammootu hayyoota Oromoo kan mul'atee fi kan mul'atin ajjeesa kaan adamsaa kaan hidhaadha guyyaa guyyaadhaan kaan asiin boochisaa kaan immootu gad deebi'anii eegedhaan isa fookoksuun isa hossuun kun tuffii uummata Oromootiif qabani malee waan biraatii miti. Kana uummanni Oromoo akkasitti beekuu danda'uudha qaba. Qeerroon Oromootis kana ni beeka waan isaaf haarayaatii miti. Shirri isaanii maal akka ta'a ture? Soba isaanii
waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo irratti shirita tamaa jiru ajjeefnee fi dhabamsiifnee isaan jedhan guyyaa tokkotti qawwee caccabtuu dhabamsiifne jechaa kan turan maaliif hin dhabamsiisin hanga har'aan tana haleessa deengadda jaalmarroon marsaa meeqa du'ee jan hoggaa isni mootu gabbayee isaan biyya haasa'u arganis ammas maal jechaa jiran akkuma waliin dhageenyu kanatti du'ee kun isaa miti jechaa jiran namichuma dhaabbatu kan Hacaaluu Hundeessaa fi ajjeesaniiti shaneet ajjeese jan mana Hacaaluu Hundeessaa fi ajjeesanii waraanni dhaabbatee guyyaa saafaa dhukaasa itti banaa jiru dunkaana jalatti osoo arganuu shaneet ajjeese jan waraanuma isaanii kanaan jechuudha. Kun sobni isaanii waa'ee uummata Oromootiif haraa miti. Uummanni Oromoo kana gaffageessee beeka. Waa'ee misooma haasa'u uummataan isaa kun maali? Akka itti kun bobba'ee galu yaadadha. Yeroo itti namni har'aan tan akkamittiin bobba'ee gala jedhee fi yaadaa jiru kanatti waa'ee misooma maal haasan? Biyyattii ofiif diiganshi osoo soba isaanii oofaniitu kufaatii diinagdee irra geesse hawaasa fide isaantu fide. Uummata nagaa rakkoo siyaasaa karaa nagaatiin hayyoota wajjin osoo hiikuu qabaniitu hayyoota rakkoo siyaasaa furuu dandan. Ukkaamsanii nama sadarkaa tanaan isaan ga'e nama lafeedhaatti cabee sadarkaa tana ga'e qeerroo Oromoodhaata lafee cabxee kichuun meeqa ispaaltii gubbatti surriin isaa facaatee sadarkaa tanaan isaan geesse adamsaa hidhaa jiraachuu isaaniiti. Rakkoota kufaatii biyyattiidhaa fide. Waan biraatii miti kana quba namatti qabuu fi hayyootatti qabuu osoo hin ta'in ofii isaaniitiif itti qabuu qaban osoo nama yaadu ta'anii. Ofitti qabuun isaaniitu warraan tana shira. Mee kanuma wal qabatee keessaanuu haalli oolmaa Oromiyaa illee akkuma amma nuun gahaa jirtuu fi akkasuma taateen keessaa ammaa yeroo ammaa kana bilisummaan hojjechaa jirtu illee kana fakkaata. Sagantaan keenya guyyaa hadhaa akkuma beekamutti haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli Oromiyaan itti uummata Oromootti keessummeessaa jirtu maal fakkaata kan jedhusi kan hanga ammaa kanatti dhageeffattan sagantaan keenya guyyaa hadhaa karaa goolabaatti deemuuf deema. Sagantaan keenya guyyaa hadhaa keessatti taateen Oromiyaa haaluma kanaan itti fufe maalitti deemaa jirti kan jedhusi haaluma amma dhagaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti kan wajjin turru ta'a. Mee karaa xumuraatti hidhaamsa yoo qabaatte asumaan sagantaa si kenna. Galatoomii dhaamsinaan qabu yeroo ammaan tanaa kana akkuma beekamu biyyattiin tun wal diigamsatti jirti. Har'a jirraadha malee diigamtee jirti. Har'uma jirraa saniyyuu hanqataa jirti biyyattiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun. Eenyu diigi? Sobaa fi kijiba shira bilisiginnaatu diigi. Isaan bilisiginnaa jechuun kun garee murnaa fi fedhii fi ilaalcha nafxanyaadhaa leelisuudhaaf hundeeffamteedha. Ofiifuu osoo mootummaa hin ta'in paartii bilisiginnaa hundeessuu danda'an. Ofiifuu mootummaa hin taane kunummaanuu soba innummaanuu mataan isaa gabbayee innummaan paartii bilisiginnaa kun sobaa fi shiraan ijaarame waan si ajaa'ibu keessaa. Kana uummanni Oromootis akkasitti beekuu danda'u qaba. Biyyattii yeroo diigamaa jirtu kanatti uummanni Oromoodha. Biyyi tun diigamuuf qarrirra jirti. Isteeppii dhumaatirra jirti. Kanaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Irree isaa jabeeffatee ilaalcha siyaasatti qoodinsa ilaalcha siyaasaa keessaa ba'ee gara tokkotti dhufee kallattii qabsoo uummata Oromootiif furmaata fiduu dandeessu irratti tokkoomee irree isaa jabeeffatee yeroo biyyitu yoo diigamtes Oromiyaa akkamitti baraaruu akka danda'an irratti xiyyeeffatanii ilaa fi ilaameedhaan tokkummaadhaan irree isaa jabeeffatee qabsotti lafaa ka'uudha qaba. Kun immootu burjaajii hunda keessaa ba'uudha qaba. Namni biraa isaan hin baasu. Ofii isaatiif baasa Oromoon wal gaafatee fala kallattii itti deemuu qabu. Abbaan diinni dhufee fi namni biyya biraa jiru dhufee kana godhadhu akkatti bilisummatti dhuftaa jee kallattii irra isa kaa'u hin jiru. Hayyoonnummaan Oromoo duraan kun garee fincila harka duwwaadhaa qabatee deemu kun garee qabsoo hidhannoodhaa deeggara tumsaa saniif kallattii ogummaatiinis dhageettii qabuunis akeekaa deemu sun gara tokkotti fidanii deemuu danda'uudha qaban. Hamma kun hin ta'initti uummanni Oromoodhaa fuula duraafis waa gara tokko deemee gahuu hin danda'u waan ta'eef wanti uummata Oromootiif furmaata fiduu danda'u irree isaa karaa qabsoo hidhannootii fi fincila harka duwwaadhaa walitti hidhee deemuu danda'u yoo qabaate qofa. Kana godhuu danda'u qaba uummanni Oromoodha. Kanaaf dhaamsi kan koo kanuma xumureen jira. Mee atis galatoomii dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma argaa jirtanitti oolmaan Oromiyaatii fi haalli Oromiyaan keessa jirtu kana fakkaata. Sagantaa keenya kan torbee hadhaa kan akkuma beekamutti haalli Oromiyaa maal fakkaata kan jedhu kan qindeeffannee dhufnee kanumaan xumurraa oolmaa fi akkasuma halkan gaarii isiniin jenna. Kan oolmaa irra jirtan oolmaa gaarii kan bultii irra jirtan halkan gaarii isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.
Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiin yeroo keessatti sagalee qulqulluu fi akkasuma odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa kan qabatee isinii dhiyaatu. Kanumaan wal qabatee haaluma beekamutti Oromiyaa keessatti taatee Oromiyaati akkasumaan duula golaalee Oromiyaa hunda naanna'ee sagalee qeerroo fi qarree fuudhee yeroo keessatti kan isiniin gahaa ture. Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiin yeroo haala beekamneef qilleensarraa buus amma garuu karaa qilleensaatti deebi'ee jira. Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiin yeroo keessatti sagantaa qulqulluu fi akkasuma sagantaa torbee keessatti akkasuma dambalii fi akkasuma weellistoonni keenya qabiyyee weellistootaa kan qabatee isinii dhiyaatu yoo ta'u amma torbee kanarraa eegale Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiin qilleensa irratti deebi'uun isaa isin beeksifna. Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiin yeroo hundumaa sagalee qulqulluu fi sagalee waltaa'aa akkasuma odeeffannoo dhugaa ta'e biyya keessaa fi biyya alaarraa qabatee kan isinii dhiyaatu yoo ta'u dameelee Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii irratti haaluma beekamuun qabiyyee fi akkasuma miseensota garaagaraa horatee hawaasa biyya keessaa fi biyya alaa hirmaachisee manguddoo fi jaarsaa fi jaartii akkasuma qeerroo fi qarree yeroo ammaa kana hirmaachisee yookiin karaa sagantaa isaatti dhiyeessee affeeruuf aadaa fi duudhaa fi seenaa uummata Oromoo kan kalee cabee fi kan amma cabaa jirus kan du'ee fi kan jirus seenaa isaa faarsee kan isinii qopheessee isinii dhiyaasu akkasuma sagantaalee kaleessaa fi har'a darban odeeffannoo qulqulluu fi waltaawaa ta'een walqixxeessee roga qabsiisee akkasuma aadaa fi duudhaa seenaa fi aadaa biyya keessaa biyya keenya qabatee kan isinii dhiyaatuuf qophaa'ee amma sagantaa ofii xumuree karaa xumuraatti amma ammoo sagantaa keenya isin beeksisaa jirra.